obboleettiin kiyya tokko ammas maalaan jette koomentii jalatti jechuudha. Ijoollee ifa isiniif taarifa ifa godha jechuudha. Tuktukii irratti madaamiin hin duute haati mucaa hin jenne ati naan jette hafaanatti qabatte jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo siillee baga nagaa taata baga jiraattas nin jecha egaa hordoftoota kiyya warra chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa ka hordoftoota kiyya obboleettii keenya tokko tuktukii irratti madaamiin hin duute haati mucaa hin jennee naan jettee jirte. Eeyyen sirriidha hin duute haadha ijoollee shaniiti kan isheen boqattee immoo arga jette inni fuudhee jira jedheeti viidiyoo gara yuutuubiitiinis hojjedheetiin jira gara tuktukiitiin illee hojjedheetiin jira obboleettii koo jechuudha. Maaliif jala deemtee hin laalle malee hojjedheetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hundumaayyuu hojjedheen jira jechuudha. Ijoollee baay'een waan fuudha se'ana gammaa dhugaa dubbachuuf hoggas waggaa tokkoo fi ji'a jahatti fuudhee jedhee himeetiin ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo jechuun viidiyoo hunda laalle waan ta'eef bakkuma tokkicha dhageessaniiti malee keessa deemtanii osoo viidiyoowwan sanniin lallaaltanii arguu dandeessanii jechuudha. Siigalee kanaaf obboleettii walumaa galatti dhuguma duutee inni immoo fuudhee jira. Erga fuudhee kunoo kan haati biddeena ijoollee tanaatu waggaa lamaa fixee sadaffaa keessa jirti. Sadaffaadhaa fixuudhaaf amma ramadaan barii fixee jechuudha. Siigalee ramadaan barii fuudhee waan ta'eef waggaa lama fixee sadaffaa keessa jirti jechuudha. Akkasii malee ani waan sobaan haasa'uu miti yookiin fakkeessee waan haasa'uu miti. Maaliif nama tokko erga jiraatte maafani hin jirti jechuu dadhabe. Maafan daa'ima kana biratti nagaa kana taa'e jechuudha. Adaraatu akkas na teechise malee mucaa kanaaf kana waan taa'uu miti jechuudha. Nagaan turuu barbaanne garuu sababa mucaa kanaatiif nagaa ture jechuudha. Sinii galtee kaza adaraan nama hin ulfaatte adaraa santu obboleetti koo na teechise agana nageechise malee isheen dhuguma duutee jechuudha. Na kanaaf amma immoo mucaan guddatee jira galata waaqayyoo. Amma mucaan waggaa afur fixee shanaffaa seene jechuudha. Kanaaf guddatee dargaggeessa ta'ee galata waaqayyoo. Namarraa kan argatanii miti waan tokko namarraa hin argattu siigalee waaqayyo irraa argatta malee namarraa miti kan argattu jechuudha. Kanaaf malee wanna biraa ani hookinii fi sobaan nama tokko akkas jechuun waaqayyo illee namaan eeyyamu kun cubbuu guddaadha. Dhugaa dubbachuuf nama tokko gaafa wanni jiru hunduu itti jechuun never afaanimtu akkas naan hin jedhu jechuudha. Ijoollee baay'ee maal jedhu beektanii gara tuktukiitiin ani nama akkamii akka ta'ellee hin beeku borullee nutis dhala eeggannaa boru waan taanu hin beeknu addunyaa tana irratti waan gaarii yoo hojjennee dabarre waan gaarii yoo dubbannee dabarre waaqayyo illee nu jaalata. Nutis biddeen fudhannee deemnu galaan fudhannee deemnu isa waan gaarii hojjenne qofaadha. Sinii galee isa waan gaarii hojjennee fi isa waan gaarii dubbanne isa waan gaarii nama gorsine isa waan nama arrabsarraa bilisa taane isa waan nama dabsuurraa bilisa taane fudhannee deemna malee waan gaarummaa ati hojjette fudhattee deemta malee qabeenya fudhattee hin deemtu nama arrabsuudhaanis waanuma ati hojjetatte waanuma tol kaawwatte fudhattee jechuudha. Gaarummaa hojjennaan gaarummaa keessa fudhattee deemta. Badaa hojjennaan baduma keessa fudhattee deemta. Sigalee isa sanii jechuudha. Kana beekuu qabdanii. Ijoollee baay'een goma koomentii irratti nan arga gara tuktukiitiin baay'inaan maallaan jiru beektanii tiyya takka duutee tiyya takka osoo akkas taatee tiyya takka osoo adduute baqa duute. Tani maal jedhan beektan ijoollee takka fa'aa dhugaa waaqayyoo koomentii isa waliin baasee yoo irratti naasuufne ture baay'ee tokkoon gadde dhugaa namni agas yaadullee ijoolleen agas yaadullee hin jirti kan jedhu jechuudha. Osoo bakka kiyya kana buute daashiin gammachuu guddaa qabdi jedhee tan baay'ee tokko waan yaadee jechuudha dhugaa waaqayyoo. Maaliif beektanii maal jette beektaa osoo tiyya takka illee duute namichi na duuba deemaa jiraayyuu jette. Ammaayyuu na duuba deemaa jira odoo duutee silaattaniirumaa jette. Mee laala ijoollee mee laala ijoolleen keenya barra gizee tokko ofuma isaaniitti waan badaa hojjetanii madaamiidhaan illee badduu jedhanii jechuudha. Mee maaliidhaaf akkas jetti? Ani nuti kan baana fi hojii biraatiif miti kan baana nuti hojjennee of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruu ofii kiyyaa of jijjiiruuf malee yookiin dhiira arabaa heerumuu yookiin immoo dhiira soqaa fi miti kan baane walumaa galatti nuti ijoolleen qimamocha mana madaamii jirru nama tokkotu maqaa nu balleessa malee kan baanuuf nuti kaayyoon baanuuf hojjennee jijjiiramuuf maatii keenya jijjiiruudhaaf ofii kiyyaa of jijjiiruudhaaf sinii galee
Kanaaf baanaa jechuudha hundumti keenya anis atillee akkasuma hundi keenya jechuudha. Kanaaf immoo ijoolleen tokko tokko waan akkasii kan jirantu jira. Kanaaf adaraa keessa namatti illee du'a hin hawwinaa'e. Namni du'a namaa hawwu osoo nama du'a san hin du'a jettee hedduu ofii isaatii dura deema jechuudha. Yookiin immoo boolla inni sii qote san ofuma isaatii itti lixa jechuudha. Kanaaf waan gaarii hojjedhaa, waan gaarii dubbadhaa, waan gaarii dubbadhaati yookiin hojjedhaati addunyaa kanarra darbaa. Hundi keenya addunyaarra darbuun keenya dhoolu guyyaa eegganna malee garuu guyyaa jiru kanatti guyyaa qabnu kanatti immoo waan gaarii, waan nama barsiisu, waan namni irraa baratu, waan galaati fudhattee deemtu. Har'a qabeenyuma tana qofaaf kushiina arabaa xulxuun jechuun gaarii miti. Yoo isaan badaasanitti deeman isin gaarummaadhaan deebisaafi. Homaa miti waan ta'eef ati waaqarraa argatta waan ta'eef isaanitti cubbuu ta'a malee ati waaqarraa argatta waan ta'eef waa isaanii daddarbinee akkas gochuu hin qabnu jechuudha. Akka kootitti isin jechaadha. Innaa kanaaf gaarummaa hojjette gaarummaa kee fudhatta badaa hojjette badummaa kee fudhattee deemta. Hundumtu galaa waan ofii hojjette fudhatee deema malee waan namni hojjetee fudhatee hin deemu sii galee yookiin qabeenya fudhatee hin deemu. Kanaaf waan gaarii hojjedhaasin jechuu barbaade tanani. Kanaaf obboleettiitii aan walumaa galatti boqottee jirtii fuudhettis jira jechuudha walumaa galatti malee waan sobaan akkas jedhu miti siin jechuuf maaliif waan dhugaa dubbadhee tanan jibba ani dhugaa dubbadhee tan jibbamuu barbaada malee soba dubbadhee fakkeessee jaalatamuu hin fedhu sii galee yookiin immoo eeyya miidiyaadhaan guddifattee sobdi maal sobu malee ani waan gaarii waan hojjedhe hedduusa kana ilaallama amma ani tuktukii kana hin hojjedhu malee osoo akka namaatti laayivii seenee osoo akka namaatti maaragiin taa'ee waan barbareeda hojjedhe sirritti akka naa deemu nan beeka. Ammas deema jira tuktukiin kiyya jechuudha. Amma reediyoo kana irratti hojjechaa jira. Tuktukiin hin deema baqa. Ijoollee waan gaarii gaafa hojjettu gaafii isaanii ijoollee gaafii na gaafatan achiin deebisee fixuu hin dadhabe. Waaqa deebisee fixuu hin dadhabe. Asiin gara yuutuubiitiin namni na gaafatu baay'inaan jiru. Gara siin achiin waan na gaafatu ijoollee deebisee fixuu hin dadhabe. Maali beektaa? waan gaarii itti himuuf waan gaarii waan hojjedheef ijoollee fooloo dhagooti baqqaanis gaarummaa kiyyasan waan hojjedhuuf hamilee naa ta'a ittiin jajjabaachaa deemaa jechuudha. Kanuma malee badaa hojjennee wal rabsinee qofaa fi matii yookiin kan feemasii ta'uu dandeechu waan gaarii hojjette feemasiis ta'uu dandeecha beekamtiis argachuu dandeecha namni si jaalachuu danda'a obboleettii koo sinii galee. Kanaaf waan gaarii hojjedhaa akka addunyaa haara jirta siniin jechuun barbaada. Kanaaf ani soba hin beeku walumaa galatti sobullee hin beekusi. Sobuu sin jaaladhu jechuudha sinii galee maaliif bakka qoosaatitti qoosa bakka dhugaa jirutti immoo dhugaadha. Qoosni fi sobni garaagarummaa qabaa jettanii qoos jechuun nama taphachiisuu bakka waan tokko jechuudha. Sobuun immoo addaatuma waan bakka waa hin ta'e san sobdeetuma fakkeessiteetuma fakkeessu jechuudha. Hin taa'e jettee fakkeessu kun cubbuudha. Kanaaf waan gaarii hojjennee haa dabarru isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kiyyaa yoon isinitti balleesse immoo dhiifama isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kiyyaa akkasuma kan Madamiin kiyya Madamiin ammaallee waaqayyoof galannaa ta'u baay'ee nama gaariidha. Haga guyyaa kun wajjin deemne kana isaan wajjinan deemee hutadha. Namtichillee nama gaariidha. Niitiinillee nama gaariidha. Waan gaarummaan isaan haa jiraachisu. Namumti har'a gisee birrii ofiitiin suuqii gaarii si geechuun jiru obboleettii wanti yaa obbolee wanti yaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Madamiin takka uffatuma kee kana hin jaalattu uffatuma si bitattu kan jaalattu waaqa hin jaalattu kasii xalabdu isiti ishufti suuqii nageechuu jette suuqii sin geechitu bar sin geechitu yookiin suuqii salbaajoo si geechiti bar waaqa ani ijoollee baay'een arge akkasitti ijoollee kafana sun bitatan galan jechuudha. Ani waan ofii kiyyaa barbaade suuqii kanan barbaadennaan geessuu bichaadha. Nageessuu bichaadha maaliif warra gaariidha sin jechuu barbaadetani waaqayyoof galannaa ta'uu ofii keenyallee yoo gaarii taane jarrallee gaarii ta'a beektani amalallee tolfatanii jechuudha. Amma namni akkatti hona ilaalu waa amala qabu namatti fakkaatu keessattuu gaafan haasa'u amala hin qabdi jedhee namni na amanu jiru. Waaqa ijoollee nama sodaatti bar waaqa ijoollee rabbi ijoollee baay'ee sodaatu. Gaafa garuu natti dhiyaatan ifanni amalli kee daakana waan loltu inni fakkaate. Ani garuu haasa'u kiyatu duraan akkanaa muti hagam biyya arabaa dhufe kana akka taasa'u jalqabe malee duraan sagaleen kuutu baay'ee dhaga'amu jechuudha. Garuu waan nu loltu namatti fakkaata. Garuu gaafa sitti madaqani waan baay'ee sirraa baratu waan baay'ee nama gorsitanaan jedha. Dhugaa waaqaa isiniin jedha waaqa. እና አባን ኦፍ ጀጁ ማለ ኦርም ነው መንጀጁ ሰን ያንስ ኦፍ ጀጁን ቀበካ ጊዜ ተኮ ጀቹዳ እና ከሰንስ እንጀ ወርደርቶ ተግያ እና ከናፍ ከለም ድጋፍ ኦፍ ጀጁ ማለ አባና መንጀጁ ሰን ኦፍ ጀጁ ሱንታኔ ዋኑ መጅሩ ዱበደ ጀቹዳ ጆለ ባየ ነከር ምን አንጀ ጀቹዳ ገሩ ጋፈነት መደቃኔ አኔ ባየ ነማሉሉ እንጀለዱ አኔ
nama tokko yoo lolus barbaade bakka nama sannan cufa yookiin blookiin ofirraa godha malee nama akkasitti baay'ee nama narrasu jechuudha. Innaa kanaaf gaarummaa hojjechuun gaarii ta'uun ofiif gizee ofiitiif shaggaa jechuudha. Kanaaf namni araba wajjin bultii dhiisiti jechuun bakka yeroon biyya jiru sanii amalli kiyya baay'ee bakka hin dubbannaan hin qooru jechuudha. Sinii garuu yaa rabbi biyya ormaa dhufnee dhaan jijjiiramaan jedha. Garuu sagalee kiyyatu waa hunda baradhee bakka haasa'a kanan jammare malee haasa'a wajjin jedhu bakka hin jiraame akka sagalee ol kaasee nama haasa'u bakka akkasitti hin jammare malee dura namatti hin dubbannaan irraa qooruun hin jiru aga lubbuun xiyya baasutti nama san irraa jechuudha. Garuu biyya dhufmaa kana dhufee waan baay'een jijjiirame jechuudha. Waan baay'een baradhee waan baay'een jijjiirame jechuudha. Kanaaf akkasitti gaarii ta'uu qabdanii amala yeroo biyyatti qabnu gannee dhufuu qabna. Ofis jijjiiruu qabna. Amala keenya tolfachuu qabna. Amala keenya gaafa tolfanne immoo nama dhiisnee bineensa bosonaa waliin jiraachuu dandeenya siniin jechuufan hordoftoota kiyya malee waan biraati miti. Maaliif wal gorsuu waanuma jiruudha. Kanan isinitti himaa jiru jechuudha. Amma sa'aatii kanan isiniif viidiyoo kana hojjechaa jiru osoo nyaata hojjechaa jiruun jidduudhaan taa'ee viidiyoo isin hojjedha. Maaliif namni takka waan tokko yoo gaafa walirraa barannu wal gorsine waa walirraa barachaa deemna. Ani amma dhugaa dubbachuuf duraa waan akkanaa hin beeku. Amma haga miidiyaa kana baradheen nama gorsuullee waan namni gorsuullee dhaggeeffachuu eegalee jechuudha. Sinii galee waan baay'ee namarraa baradha. Araboota irraallee waan baay'een baradhe jechuudha. Namoota miidiyoota irraa waan baay'een baradhe. Kanaaf walirraa waa barannaa jabaadhatee amala keessan tolfadhaa keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan adaraa keessan amala keessan tolfadhaati mana namaatti gajjedhanii yoo namaa lolanis bo'anii kilaasii ofii deemanii bo'anii akkatti dabarsine jechuudha. Haga guyyaa har'aa akkasitti dabarsine malee yookiin hungisuma hunda gaarii taanii gammachuu taanitti miti. Garuu gisee tokkos bakka gaqqabanneetuma akkuma nama waa hin beeknetti gaqqabannee akkasitti dabarfanna jechuudha. Baraa fi furguggee gajjedhanii jala darbanii jedha Oromoon keenya gaafa mammaaku akkasanii nutis biyya namaa gajjennee jala hulloonna gajjennee dalagannee keessaa gallaa jechuudha. Waaqayyoon nu haa gargaaru, hunduma keenya nu haa gargaaru, hunduma keenya biyya nagaatti nu haa galchu, maatii nagaatti nu haa galchu. Sin jedha hordoftoota kiyya riikaardiin kiyya isinitti baa'ate nagaa ta'a fayyaa ta'a. Warroonni mana kanaaf haaraa taata sabskraayibii gochuu maamila ta'a. Akkasuma yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo ammallee gaafachuu hin dagatina. Waan barbaadan gaafadha. Ani sa'aatii firii ta'etti isiniif hin hojjedha. Viidiyoo illee bawwaadhu riikaardiidhaan isiniif hin hojjedha jechuudha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a. Isiniin jaalladha isiniin kabaja hordoftoota koo galatoomaa ulfaadha. Warna eebbisaa hartanis waaqayyo isin haa eebbisu.